Shama hordoftoota maatii chaanalii Kingii Caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii anjira galata rabbii isaaf haa galatu nagaa koodhi guyyoota muraasa badeen ture sababa kilaasii deddeebi'aa jiruuf isiniin jedha hundaafuu baga fayyaa keessan taatan nagaa koodhi egaa dhaa viidiyoo isin hubannoo isin laatu yookaan isin odeeffannoo hubannoo isin laatu qabadee dhufee jira jalqaba garuu namoonni amma kallattii chaanalii keenyaatti dhufta Caalaan jedhama chaanalii kanaaf haara tanaan please subscribe godha eega subscribe gootanii mallattoo akka bilbilaa sana yookaan isin notificationin video hojjedhe kallattiidhaan akka dafee isin bira gahuuf mallattoo akka bilbilaa sana all notification irra kaa'achuun na hordofuu dandeessu sana malee video kana namoota hedduu bira akka gahuuf like share gochuudhaan na jajjabeessan isin jedha egaa videoon qabadee dhufee maal ta'an akkuma yeroo darbee lallaalaa turtan jechuudha miidiyaa kameratu TikTok irratti keessattuu wanti mul'achaa turedha waa'ee dallaalaati dallaalaa qarshii yookaan immoo nama qarshii gurguruudha keessattuu ijoollee keenya biyya arabaa jiran sana malees biyyuma kamiyyuu kallattii qarshii isaanii kallattii black marketidhaan biyya keessatti ergaa jiraniif hubannoo kan ta'udha jedhin abdii qaba jechuudha maal ta'anii akkuma yeroo darbee intala tokko TikTok irratti yoo ilaaltan yookaan immoo yoo ilaaltan jechuudha dallaalaan kan koo qarshii kuma 80 nyaatee obboleeyyan hiriyaa kiyya wajjin dallaalaa wayii qarshii kuma 80 nyaatee naa qabaa iddoo jirtutti naa qabaa maal jechaa turte jechuudha sanaan wal qabatee immoo ani hubannoo namoota tokko irraa fudhadhee hubannoo sana yookaan immoo wanta isaanitti himan sana simbiraan ga'uun barbaada jechuudha egaa maal jechuun barbaada dallaalaa gosa lamatu jira dallaalaa hattuu fi dallaalaa isuma seeraan hojjetudha dallaalaa hattuu jechuun fakkeenyaaf anumaa fi hiriyaa kiyya tokko akka fakkeenyatti yoo fudhanne jechuudha anumaa fi hiriyaa kiyya tokkotu biyyuma kam keessa teenyee qarshiin si ergaan siin jedha yookaan immoo hojii dallaalan hojjedha yookaan immoo black marketidhaan qarshii ijoollee hojjetan qarshii isaanii gara biyyaatti galcha siin jedhee qarshii kan kee walitti qaba jechuudha qarshii kan kee haadha natti kennitaa ati natti kennitaa biyya si galchuudhaaf jechuudha haadha natti kennitaa achi booda nama biraallee burnaan gaafadhaa akkasumas natti kennaa iftaanis nama biraan gaafadhaa guyyaatti nama meeqa haga barbaade nama baay'een gaafadha jechuudha achi booda qarshii sana walitti qabee nama sana bilook gochuu nama sana ofirraa balleessuu nama qarshii natti ergate jechuudha sina fakkeenyaaf amma yoo sinatti ergatan akkas gochuun dallaala hattuu yookaan immoo dallaala kallattii seeraan alaa dallaala otoo hin ta'in inniyyuu hattuudha jechuudha egaa wanta kana wanti adda baafachuu dandeessanii yeroo baay'ee wanti irratti nyaatamnu yookaan immoo wanti irratti dallaaltonni hattuun yookaan immoo namni dallaalaan ta'an hattuu walumaa galatti nu qabatu jechuudha kallattii guddaan wantoodha qarshii kan keessan fakkeenyaaf black marketiin har'a guyyaa hadhaa qarshii fakkeenyaaf Dubaay taatee jechuudha black marketii har'a guyyaa hadhaa qarshii 15 yoo ole ta'e namni sun qarshii 16 yookaan immoo qarshii 17 ta'ee nyaatamin siin jedha qarshii 18 siifan galchaa yookaan immoo bu'aa guddaa si argamsiisee siin galcha siin jedha akkasitti si qabata jechuudha ati immoo yeroo sanitti namni kamiyyuu yogguu hojjetutti hojii isaa sanarraa qarshii yookaan immoo bu'aa gaarii argachuu barbaada egaa yeroo sanitti nama sanitti ati qarshii kan kee qarshii ariifidhaan yookaan immoo gatii bareedaan gurgurattee namni sunis immoo akka dafii maatii biraan si ga'u barbaada namni sun garuu akka ati yaaddu sun taaniin faallaa kan kee deema jechuudha faallaa kan kee qarshii kan kee hambifatee siif bilookaa yookaan immoo ofirraa si cufa jechuudha kanaaf wanti guddaan kallattiin guddaan irratti nyaatamnu kallattii qarshii dabaluu yookaan immoo maallaqni dabalee siin jedhee guusitti musanitti atis bu'aa hedduu barbaadda waan ta'eef kallattii bifa sanii si qabachuu danda'a jechuudha yoo tarii wanti suni abdeet ta'aa jira yookaan immoo abdeet ta'aa hin jiru ta'ee hin beeku malee yogguu darbe yoo laaltaniitu ta'e namoonni tokko laaluu dandeessu shimeemaan namoonni beektanii aappii wayii hojjetanii turan jechuudha guruuppiidhaan namoota yuutuubaroota tokko wajjin akka abduu mobaayil aappii shimeemaanii akkas namoota muraasa ta'e wajjin aappii ta'e wayii hojjetanii turan jechuudha aappiin sun maal fayyada yoo beektu ta'e qarshii black marketidhaan gale kamiyyuu sana malees wantoota hedduu jira achi keessa seentanii ilaaluu dandeessu appilikeeshinii sana bilboolee aappii jedhama maarkeet jedhama achi seentanii ilaaluu dandeessu qarshiin amma black marketidhaan qarshiin achi keessatti isinii galmaa'ee jira qarshiin tokko hagamiin akka oole yookaan immoo biyyi tokko black marketidhaan qarshiin ishee gara Itoophiyaatti dhufu qarshii hagamiitiin akka ta'e achi keessa taa'amee jira tarii abdeet ta'aa jira yookaan immoo haaromfamaa jira jedhee yoo yaadu garuu hin beeku malee achi keessa argachuu dandeessu fakkeenyaaf amma wanti achi keessatti arge garuu fakkeenyaaf amma appilikeeshinii yoo seen ilaalu
qarshiin Dubaay qarshii 14 fi saantiima 80 wajjin Itoophiyaa seena jedha achirratti garuu namooti ijoollee tokko akka odeeffannoo fudhate jechuudha qarshii 15 illee kan seenu jira egaa achi keessa odeeffannoo muraasa argachuu hin dandeessu garuu irra caalatti wanti nyaatamu kallattii mala agarsuuf agarsiisuu qarshii 17 sii galchina qarshii 18 sii galchina wanta siin jedhu kana amantee ati cal'istee seenudha. Inni dallaalli sirriin yoo beektu ta'ee dallaala sirriin dallaala qarshii namaa nyaanni dallaala bu'aa isaa qofa argatee qarshii kan kee otoo nyaatiin otoo maaliin godhin yeroodhaan maatii kee biraan gahuudha. Namoonni akkasii wanti irratti hundaa'uu qabdan yookaanis immoo nama dallaala akkamiis naa ta'a jettee wanti irratti hundaa'uu qabdu yoo jiraate tarii odeeffannoo ijoollee irraa fudhachuu dandeessaati. Qarshii kan kee biyyatti ergeetu fakkeenyaaf ati haaraa yoo taate bilaak maarkeettiidha haaraa yoo taate jechuudha. Qarshii kan dura ergiteen beektu yoo ta'e biyya kanatti odeeffannoo hiriyoota keetirraa yookaanis immoo namoota tokko irraa fudhachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf ati nama akkamitti ergataa namni ati ergitu amma yeroo kana ammaa kana keessattuu jechuudha waa'ee siyaasaa waa'ee sabummaa kana wal qabate ijoolleen hedduu nyaatamaa jiru keessattuu siyaasa wal qabate namoonni hin nyaatamu. Fakkeenyaaf ati Oromoo taate Amaara tokkotti ergite si nyaachuu danda'a Amaarri sun yoo wanti kun yoo jiraate wanni gosummaa yookaanis immoo wanni siyaasa kun walumaa galatti siyaasni kun yoo keessa jiraate si nyaachuu danda'a. Sana malees immoo nama hin beeknetti cal'iste yoo ergite nama hin beeknetti cal'iste yoo ergite yookiin ofirraa baasa akka waan inni dirqama qabu wayitiitti akka waan ati seeraan qabattee wanta gochuu dandeessu wayitiitti yoo ergite namni sun nagaatti sin jechuu danda'a. Wanti asiin wanti tokko wanti sin hubachiisuu barbaadu qarshii fe'eeyyuu namni tokko yoo si nyaate bilaak maarkeettiidhaani bilaak maarkeettii jechuun qarshii gurguruu jechuudha. Walumaa galatti namni sun sirraa fuudhee qarshii gurgura daldala sun jechuudha. Daldala yookiin namni qarshii galchu sun qarshii kan keessan inni gurguraatta jechuudha. Gurguratee bu'aa wayii argataa kan keellee akkasumatti argatta jechuudha. Garuu namni sun qarshii haga fe'e yoo si nyaate kallattii makamiyyuu nyaachuu dandeessu kallattii makamiinuu himachuu dandeessu nama sana homaa nama tarii ijaan beekee nama qaamaan beektee yookaanis immoo booda kadhattee yookaan immoo waan tokko gootee raadeffachuudhaan ala yoo dandeessin alatti jechuudha. Namni tokko qarshiis nyaatee hin agarre jechuu danda'a. Homaa kallattii makamiittuu gaafachuu dandeessu maaliidhaaf bilaak maarkeettii jechuun egaa akka ilaalcha mootummaatti yookiin immoo akka seera biyya tokkootti wanta dhoowwamaadha yookaan wanta hin jiru jedhamee yaadamudha. Garuu tarii harkumti mootummaa yookaanis immoo harkumti paartii ta'ee wayituu keessa jiraate isaanumatu hojjechuu danda'a. Garuu isaanumatu arginu hojjechuu hin danda'an yoomiyyuu garuu seeratti jechuudha. Mootummaan biyya tokko bilaak maarkeettiidhaan qarshii galchuu hin danda'u qarshii gurguruu hin danda'u baasuu hin danda'u waan akkasii hin danda'u jechuudha. Ati amma kanaaf nama san maal jettee himatta yogguu himatta namni sun qarshii na yaatee taamu tarii yoo tasaasa'een dogongoreen qarshii gara isaatiitti erge waan akkasii jettee yoo himatteen alatti waan tokko gochuu hin dandeessu. Kanaaf kallattii guddaan namoonni itti nyaatamtan qarshii dabaluu fi nama hin beeknetti nama qarshii hin beeknetti yookaanis immoo nama galchuu fi galchuu dhabuu isaa hin beeknetti yogguu kennitanii isin namni itti erguu qabdan qarshii kan keessan maaf qarshii xiqqoo isin hin taane jechuudha. Qarshii takka lama maaf hin hir'ise nama beekama nama itti amantan nama itti namni sun dhuguma hojjeta seeraan hojjeta amanamummaadhaan hojjeta qarshii kan koo maatii biraan naa gaha bu'aa isaa qofa fudhatee otoo hin nyaatin otoo maaliin godhin maatii biraan naa gaha nan tursiisu waan akkasii yoo jettaniin alatti qarshii kan keessan cal'istanii ergeetinaa isin akka itti fiddanne beektu dafqa hedduu keessa dabartanii bu'aa chaalenjiiwwan hedduu keessa dabartanii ergitu waan ta'eef walumaa galatti qarshii kan keessan cal'istanii nama hin beekneetiin ergina. Kanatti namoonni hedduun isaanii kan nyaataman. Tarii suuraan qabaachuu dhabuu dandeessa nama sanii bilbila qabaachuu dhabuu yookaan tarii bilbiluma qabaachuu dhabuu dandeessa nama maalummaa isaa qabaachuu dhabuu dandeessa. Egaa wanti ani jedhu nama dhaabataan yookiin namni sun hojii kana dura hojii kana irratti hirmaatee jira namoota hedduu gargaaree jira namoota hedduu amanamummaa qaba amantii qaba jettanii namoota itti ergitan namni tokko kan amantiin sodaanii handafqa kan kee nyaate achumaan badee jira jechuudha. Kanaaf isin wanta kana sirriitti of eeguu qabdanii qarshiin kan keessan otoo akka garaa keessaniitti akka hojii keessaniitti osoo qarshiin kan keessan waan biraa miti daldala nyaachuu baatee namatti tola ture maaliidhaaf wantoota guddaa chaalenjii hedduu keessa dabartanii qarshii sana fidda waan ta'eef kanaan isin hubachiisuu dhufe jechuudha. Please of eega namoonni callisanii qarshii ergitanii sana malees yogguu nama sanitti ergitan nama wantu lokeeshinii qaba waan akkasii bifa saniin otoo deemtanii lokeeshinii isaa beektanii namni sun immoo
biyya san keessa jiraachuu waraqaa qabaachuu waan akkasii kana utuu adda baafattanii waan akkasii jechuun barbaade jechuudha. Kanaaf namoonni nyaatamaa jirtanii namoonni ijoolleen keenya nyaatamaa jiru jechuudha. Kanaaf waan akkasii irraa of eegaa isin jedha. Viidiyoo isinitti dheeresseera. Hanga viidiyoo xamutti immoo nagaan naaf turaa isinan jaalladha.